Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Bara 2025 Oromiyaatti namoonni 200,080 ol rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni IRC jedhamu beeksisee jira. Gabaasni kun haaluma wal fakkaatuun baatilee 5 dura kan gabaafamee ture yoo ta'u ammatti namoonni qe'ee isaanii irraa rakkoo nageenyaatiin buqqa'an 300,000 ta'uu akka danda'us tilmaamamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a haala adda ta'een haleellaa humnoota mootummaa irratti barraaqan yeroo wal fakkaatatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi aanaa tokkos to'atu beeksisee jira. Gama mootummaatti lola guutuu Oromiyaa keessatti har'a haala adda ta'een loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun maaltu jedhame ka jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan biyyoota lammiileen isaanii gara Ameerikaa akka hin imalle imala guutuu fi imala cinaa irra keette adda baaftee jirti. Isaanis lakkoofsan dabaluudhaan har'a 39 geessee jirti. Guutuu yookaan dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Itiyoophiyaan keessa oolte moo waan jedhus deebii asuma keessatti argattu. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjin turuun itti booharaa. Bara 2025 Oromiyaatti namoonni 200,080 ol sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni IRC jedhamu ibsee jira. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa International Risk Committee IRC bara goolabamaa jiru kan bara 2025tti Oromiyaa keessatti qofa namoonni 200,088 ol sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uu beeksisee jira. Dhaabbatichi walitti bu'iinsi naannicha keessatti mudataa turee fi mudataa jiru jireenya jiraattota naannoo Oromiyaa barbadeessuu akkasumas hanqinni midhaan nyaataa daa'immanii hamaa dhaqqabsiisuu fi maatiiwwan qe'ee isaanii irraa akka baqatan taasise jedhee jira. Dhaabbatichi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an baay'ina isaanii 200,080 caalan jedhee kan dhiyeesse kun kana duras baatii 4 fi 5 dura haaluma kanaan kan gabaafame ture. Kanaa booda immoo buqqaatiin jiru baay'ee ta'uu fi namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi rakkoo garaagaraatiif saaxilaman Oromiyaa keessatti kallattii garaagaraatiin irra caalaa immoo aanaalee daangaa lixa Oromiyaa jiranii fi baha Oromiyaa jiran irratti buqqaatiin guddaan dhaqqabee jira. Tibbana immoo haala adda ta'een lixa Oromiyaatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Baha Oromiyaatiinis haaluma wal fakkaatuun haleellaa hidhattoonni naannolee biroo daangaa ce'uudhaan raawwataa turaniin namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Gabaasni dhaabbanni kun dhiyeesse kan baatii 5 duraa yoo ta'u kan amma buqqaan kun yoo irratti kan daramu taate yoo xiqqaate Oromiyaatti namoonni 300,000 ol akka buqqa'an tilmaamamee jira. Haleellaa torbaan lamaan dabran kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa irratti hidhattoonni daangaa ce'uudhaan uummata nagaa irratti raawwataniin namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana osoo haalli nageenyaa qe'ee isaan irraa buqqa'anitti yookaan naannawa qe'ee isaan irraa buqqa'aniitti hin tasgabbaa'in qaamota isaan qe'ee isaaniitirraa buqqise irratti osoo tarkaanfiin hin fudhatamin dirqamaan namoonni kun akka qe'ee isaaniitti deebi'an taasisuun uummata dirqamaan qe'eetti deebisuudhaan haleellaa birootiif saaxilan jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kennaniin ibsanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti har'as itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a haala adda ta'een Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ganamaan tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa akkasumas Lixa Oromiyaa haala adda ta'een ganamaan yookaan barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen bakkee hedduu kan to'atee fi humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen aanaa tokko guutumaan guututti to'atu odeeffannoon nu ga'ee jira. Tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa barraaqan girrisiisee keessaa yaasuun guutumaan guututti aanaa tokko
to'annaa isaa jala galchuun beekamee jira. Aanaan waraanni bilisummaa Oromoo to'annaa isaa jala galche aanaa Saasiggaa yoo ta'u, Barraaqaan humnoota mootummaa bakka isiin jirtutti itti dhaquun haleellaa irratti raawwatuun hedduu isii hojiin ala taasisuun kan haleellarraa hafte miila koona baasii jechuudhaan guutumaan guutuutti aanicha gadi dhiisuun keessaa yaa'uun himamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaatti har'a Barraaqaan tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda Callee mana barumsaa Bobeessaa jedhamu kan waraanni mootummaa buufata taasisuun yeroo dheeraaf achi qubatuudhaan achirraa bobba'ee uummata irratti dhiibbaa fi dararaa garaagaraa raawwataa ture irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo guddaa galmeesse jedhee jira. Har'a bitootessa 17/2025 Barraaqaan sa'a 12 mana barumsaa buufata isiin taasifatte kanatti yookaan kaampii isiin taasifatte kanatti itti seenuudhaan haleellaa raawwateen loltoota 6 jiratti qabee kan hafan irratti miidhaa qaamaa fi lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo adda ta'e galmeesse jedhee jira. Meeshaaleen hiikkate AKM 11, hidhannoon 20, rasaasni AKM 963, rasaasni PKM 634, boombii 4, kophee 27, uffata waraanaa kuntaala 1 akkasumas nyaata waraanaa hedduu booji'ee jedhee jira. Akkasumas haala adda ta'een ilmaan Oromoo mana barumsaa kanatti of biratti hidhane yookaan hidhamtoota siyaasaa namoota 12 of biratti hidhuudhaan dararaa garaagaraa irratti raawwataa turan hidharraa yaasee jira. Haleellaa raawwatame kanaan kan rifate aanaan Adaamaa humna dabalataa konkolaataa 5 garasi erga jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanota garaagaraa keessatti har'a Barraaqaan tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Aanaa Ambootti har'a Barraaqaan tarkaanfii bakka tokkotti fudhateen loltoota mootummaa 6 harkaan qabee jira. Akkasumas achuma lixa Shaggar aanaa Abuunaa Gindabaratti ganda Mandiidaa Xunjii jedhamutti tarkaanfii Barraaqaan humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa 4 fuudhee bahuun odeeffannoon nu gahee jira. Isaan qabamanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u haala argitan kanaan to'atamanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bureetti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Buree ganda Agaloo Mooqaa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen hedduu hojiin ala taasisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo argatu odeeffannoon gamasirraa nu gahee ibsee jira. Lolli bakkoota biroottis loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oolee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaati bakkoota lolli itti gaggeeffame yookaan haleellaan itti raawwatame kanaan wal qabatee odeeffannoon jiru mootummaan bakkoota tokko tokkotti deebisee haleellaa kana qoraltuu fi sochii taasisaa jiraachuun mul'atee jira. Haleellaan aanaa Adaamaatti raawwatame naasuu fi rifaatuu guddaa aanichatti kan uume ta'ullee aanaan Adaamaa humna dabalataa haleellaa raawwatame qolatu konkolaataa 5 garas ergee jira. Humni dabalataa garas dhaqqabe immoo maal akka hojjete odeeffannoon nun geenye yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama biraatiin immoo haleellaa bakkoota birootti loltoota mootummaa irratti raawwate wal qabate gama mootummaati odeeffannoo argachuu yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Lollee mootummaan bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jiru irratti deebi'ee haleellaa raawwatuuf of qopheessaa jiraachuun beekamee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammas lammiilee biyyoota 5 dabalataan gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkee jira. Walumaa galatti biyyoota gara Ameerikaa seenuu akka hin dandeenye dhoorgaa guutuu fi dhoorgaa cinaa irra kaa'e Doonaald Tiraamp biyyoota 39 gahee jira. 19 irraa 31 amma immoo 39 irra gahanii jiru. Uggurri imala haaraan kun biyyoota kanaan dura tarreeffaman dabalata biyyoota haaraa 5 fi akkasumas kanneen biroo irratti gariin uggura kan kaa'udha. Biyyoonni uggurri irra kaa'ame kun baay'inaan biyyoota Afrikaa akka ta'anis himamee jira. Kibxata dheengaddaa lammiileen biyyoota akka Burkina Faso, Maalii, Niijer, Suudaan Kibbaa fi Sooriyaa akkasumas namoota paaspoortii abbaa taayitaa Filisxeem qaban irratti dhorkaa haaraan kun kaa'ameera. White House uggurri kun nageenya Ameerikaa eeguuf kan kaayame yookaan kan yaadame ta'uu ibsuudhaan amajjii 1 irraa eegalee hojiirra oola jedhee jira. Bulchiinsi Tiraamp kun kana malees biyyoota Laosii fi Seeraaliyoon kanneen kanaan dura
Uggurri gartokkee irra kaa'amee ture gara uggura guutuu keessa galchuun Naayijeeriyaa, Taanzaaniyaa, Zimbaabuwee dabalatee amma biyyoota biroo 15 irratti uggura gartokkee kaa'eera. Biyyoonni 15 uggurri gartokkee irra kaa'ame Angoolaa, Antigua, Barbuudaa, Beeniin, Koodivaar, Doominika, Gaaboon, Gaambiyaa, Maalaawii, Mooritaaniyaa, Naayijeeriyaa, Senegaal, Taanzaaniyaa, Toongoo, Zaambiyaa fi Zimbaabuweedha. Itiyoophiyaan immoo tibbana kana jalaa waan miliqxe fakkaatti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.